Eenyu maqaan kan kee? Muhammad Amin. Eessa dhaloonni kan kee? Biyya Jimma. Eh? Dhaloonni biyya Jimma. Jimma naannoo kam? Naannoo Jimmaa. Godina Jimmaa Kammaati. Okay. Maaltu si dhukkuba? Amma biyya hunda darbu garaana deemsisaa. Bolla deebisaa. Amma Baatii afur. okay, erga si dhukkubuu jalqabee hammam turtee jirta? Baatii afur. Baatii afur? Mana hidhaa kana erga seentee hoo hammam turtee? Guyyaa afurii? Akka si dhukkubu warra as keessa dalagu maktaba kana keessa dalagutti himteertaa? Guyyaa hunda ganna baasanii dhiigana keessaa hojjannee. Okay. Akkanatti lubbuu keessa jira. Okay. Uummata keenya mee maal jechuu barbaadda? Yoo dhaamsa qabaatte namni si qarqaaru yoo jiraate Uummata keenya ittiin siif hima. waan qabaniin akkana gargaara. Okay, okay, galateef. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Ashama harka fuuni kabajamtootaa fi daawwattoota YouTube channelii Anwar Tube jalatti argamtan nageenya qoban jaalalaaf kan kabajaa bakka isin jirtan maratti isin haa qaqqabu isiniin jecha. Akkuma viidiyoo xiqqoo ammaan dura ilaaltanii kaatanitti ijoollee keenya mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiranuuf sagalee haa taanu, please sagalee haa taanu. Waan fedhe siyaasaan illee garaagara taanus bakki jirri itti dararamaa jiran kun baay'ee hammaataadha yookaan ulfaataadha waan ta'eef sagalee haa taanu.